Waaqa hafuura qulqulluu sadii tokko jennee ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoodhaan kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu, Waaqayyo Waaqni keenya aanga'anii aboo furtuu mootummaa isaatii kan isiniif kennee yoo isin biyya lafaa irratti hiitanii ana bira yoo dhufanis immoo hiikamoodha. Yoo isin biyya lafaa irratti hiiktanii yoo ana bira dhufanis immoo hiikamoodha jedhee Waaqayyo furtuu mootummaa Waaqayyoodhaa kan isiniif kennee abbootii koo akkasuma Beetlehemiif Qaraani'oo gidduu kan deddeebitan obboloonni koo daaqonoota dugdaa yookiis abaaboo miidhagina mana qulqulleettii kanaa kan taatan barattoonni dilbataa deessuu ijoollee namaa kan taatan haadholiin koo akkasuma Waaqayyo umurii keessan irratti umurii isiniif dabalee kabajaaf ulfinaaf kan isin ga'e abbootiin akkasuma abdii guyyaa borii kan taatan dargaggoodhaaf dargaggeettii daa'imman xixiqqoon mucooliin Kiristoosiin kiristaana jedhamtanii waamamtanii Amaanu'eeliin amantoota kan jedhamtan sagalee kana kan dhageessan hunda keessan iyyuu nagaa Waaqayyoo isa jiraataan isin gaafadhaati akkam jirtu akkamii yoo nageessanii maaloo warri nagaa qabdan nagaa nagaafadha akkamii sa'aatii kana geessanii galata Waaqayyooti jennee akka sagalateeffannu Waaqa nu taasiseef galanni ulfinni teessoo isaadhaan irratti isaa qaqqabu. Sababii fayyina keenyaa kan taate dhugee garraamii qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa abaaboo gannataa kan taate garraamummaa Abeel kan itti fakkeeffame saragallaa Beelaadaan Masanqoo Daawitii dubaroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni haadha keenya dubroo Maariyaamiidhaaf haa ta'u. Egaa sa'aatii keenya wal jalaatiin hin fudhannuuti. Barsiisonni baay'eetu jiru, abbootiinis baay'ee isaanii jiru. An beekaa ta'e otoo hin taane ajajaaf jechadha yookiis ajajameetan iddoo kana dhaabadhe malee abbootiin barsiisuu danda'an, nu gorsuu danda'an hedduu isaaniitu jiru. Kanaaf abboota keenya fuuldura dhaabbadhee wangeela barsiisuudhaaf otoo hin taane ajaja isaanii fudhadheetan kanan achi as ba'e jechaadha. Kanaaf seenaa guyyaa har'aadhaa otoo hin baay'ishiin daqiiqaa muraasa gidduutti wajjiniin barannaa eenyu nu abarsiisu. Eenyu nu abarsiisu an dhaabbadhee dubbachaa gaafa an baradhu isin immoo gurra keessaniin dhaggeeffachaa akka isin barattaniidhaatiif anas ta'e isinii sagalee kana kan dhageenyu hundoo keenya iyyuu Waaqayyo nu abarsiisu. Egaa qulqulluu abbaan keenya faarfatichi Daawit faaruu isaa 88 yookaan immoo 89 lakkoofsa 3 gubbaa irratti warroota ani jaalladhe wajjiniin waadaan seenee jedhe. Eenyudha wajjiniin? Warroota ani jaalladhu wajjiniin waadaan seenee waadaan hin galee jedha. Waadaan koo immoo waadaa har'aa qofa otoo hin taane waadaa bara baraatii jedha. Ilaa saboottan Waaqayyo Waaqni keenya uumaan keenya inni nuti waaqeffannu inni nuti waaqessinu waadaan inni ijoollee isaatiif galu waadaa isa biyya lafaa kanarraatiin garagaridha. Maaliif jennaani biyya lafaa kanarratti namoonni gaafa waadaa walii galan ganama waadaa walii galaniitu galgala immoo diigu. Biyya lafaa kanarratti gaafa namni waadaa walii seenu barana yoo waadaa walii seene waggaa isa dhufu waadaa sana diiga. Waaqayyo garuu Waaqni keenya waadaa akkasii miti waadaan inni seenu. Waaqayyo egaa waadaa inni ijoollee isaatiif seenaa ture waadaa fayyinaati, waadaa jireenyaati, waadaa boqonnaati, waadaa aara galfiiti. Saba Waaqayyo jalqabumarraatii kaasee Waaqayyo Waaqni keenya inni nuti waaqeffannu Addaam nama jalqabaa kan ta'e abbaa keenyaatiif waadaa isaatiif seeneetiin ture. Waadaan Addaamiidhaaf seename kun immoo waadaa fayyinaati. Saba Waaqayyo sababa balleessaaf yakka isaatiif jecha seera Waaqayyoodhaa gaafa diigee jedhu abboommii Waaqayyoodhaa dhiisee gaafa ba'ee jedhu Waaqayyo balleessee tan jira sitti yakkeen jira gaafa jedhu Waaqayyo Waaqni keenya murteessaa ta'etu jiru immoo Waaqa gara laafessadha. Yaa Addaam
sanyii keetirraa dhaladhee dhufeetan nama ta'etan dhufee si fayyisa jedheetu Addaam abbaa keenyaatiif Waaqayyo Waaqni keenya waadaa isaatiif galee ture. Waadaan walumaa galatti gaa Waaqayyo ijoollee isaa kan ta'an hundumaatiif iyyuu fayyina isaa kennuudhaaf boqonnaa isaaf kennuudhaaf jecha waadaa isaaniif galaatiin ture saba Waaqayyo. Mee namoonni Waaqayyoodhaan boqonnaa argattan harka keessan baasaa natti agarsiisame. Namoonni Waaqayyo boqonnaa isinii kenne harka keessan kaasaa. Namoonni baay'een keessan harka liqeeffattanii kan dhuftanitti caala. Maaliif jennaan harka tokko qofaa kaasanii tokko liqiidha miti. Harki tokko liqiidha. Namarraa liqeeffattanii dhuftanii warri liqiin isinirra jiru tokkuma kaasaa rakkoon qabu isa tokko deebisa. Harki lamaanuu kan keessanii. Mee Waaqayyo isa boqonnaa nuu kenne harki kun walitti deebi'ee galata isaaf agarsiisa. Waaqayyo Waaqni keenya iddoo kanatti nu waamuun isaa boqonnaa nuuf kennuufidha. Aara nu galfachiisuufidha. Maaliif jennaan addunyaa keessa jiraannu boqonnaan qabu saba Waaqayyo. Miidiyaa garaa irraatii gaafa dhageenyu gurri keenya waa'ee du'aati, waa'ee balliisaati, waa'ee badiisaati kan isheen dhageessu. Mana Waaqayyoo gaafa dhufnu garuu boqonnaa dhageessee galti. Aara galfattee galti. Tasgabbooftee gara mana isheetti galti saba Waaqayyo. Namni gaafa addunyaa keessa jiraatu yaadda'aa jiraata. Mana Waaqayyoo gaafa dhufnu garuu yaaddootu nurraatii bu'a. Manichatu mana Waaqayyootu waan ta'eedhaatiif. Biyya lafaa keessa gaafa jiraannu saboottan Waaqayyoo boo'aa jiraanna. Gara mana Waaqayyoo gaafa dhufnu garuu imimmaan fuula keenya irraatii haxaa'amee kolfaa gammadaa mana keenyatti galla. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u malee. Kanaaf egaa saboottan Waaqayyoo Waaqni keenya seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 gubbaa irratti yeroo jalqabaatiif Addaam abbaa keenyaa waadaa gale. Annu feetan si fayyisa. Sanyii kee irraa yookiin dhala kee irraa dhufee nama ta'etan dhufee si fayyisa jedheetu waadaa isaa galee ture. Addaam abbaa keenya qofaa otoo hin taane abbaa keenya qulqullicha Nohiidhaafis Waaqayyo waadaa galeefii ture. Amma seenaa sana isinittin baay'isu waloo ragaadhumaatiif akka nuti yaadannuudhaaf caqasa isaa isinii kennuu barbaadu maleessa. Nohiidhaaf gaafa waadaa galu Waaqayyo Waaqni keenya seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasnee hanga lakkoofsa 17 yoo dubbisne argachuu ni dandeenya. Waadaa Nohiidhaatiif seene. Isa qofaa otoo hin taane erga Nohiidhaatiif seenee booddee Nohiidhaan akkasittiin jedhe. Yaa Nohi an kanaan booddee sanyii kee warra hafanii jedhan wanta lubbuu qabu kamiin iyyuu kanaan booddee bishaan badiisaatiin hin balleessu. Yaa Nohi waadaan kootiif waadaan kee immoo sabbatadha jedhetu Waaqayyo gaafa addunyaa kana balleessuudhaaf jedhu duumessi gaafa duumessa'u samii keessatti duumessa keessatti sabbata Waaqayyo isa jennutu mul'ata. Sabbanni sun egaa Nohiidhaaf waadaa galamedha. Samii keessatti gaafa sabbataa argu waadaan siif galeen kana yaadadha. Kanaaf kanaan booddee sanyiin kee kamiyyuu wanti lubbuu qabu bishaan badiisaatiin hin badu jedheetu Waaqayyo Waaqni keenya Nohiidhaatiif waadaa isaatiif galeetiin ture. Isa kana qofaa otoo hin taane seera uumamaa kana boqonnaa 22tti gaafa dhufnee jennu immoo abbaa keenya nama saba bal'aa kan ta'e abbaa keenya Abrahaamiidhaatiin waadaa isaaf galeetu jira. Abrahaamiidhaanis akkasittiin kanaaf booddee uumamni lafarra jiran hundumtiyyuu sanyii keetiif jecha ni eebbifamu jedheetu abbaa keenya Abrahaamiidhaatiin waadaa galametu jira. Waadaan kutaa kitaaba qulqulluu keessatti baay'eetu jira saba Waaqayyo. Namoonni Waaqayyo waadaa fayyinaa isaaniif galee sababa isaaniitiif jecha ijoolleen addaanii akka isaan fayyan, akka isaan jireenya argatan, akka isaan boqonnaa argatanidha. Daandiin isaan irra deeman gara Si'oolitti kan geessu otoo hin taane gara gannataatti akka geessuudhaatiif Waaqayyo kan isaaniif galee namoota baay'eetu jira saboota Waaqayyo. Sanarraatii kaasee Waaqayyo Waaqni keenya Museedhaatiifis waadaa isaatiif galeetiin ture. Museedhaaf erga waadaa galee booddee deebi'ee qulqullicha abbaa keenya Daawitiidhaatiif mata duree irratti akkuma ilaalle faaruu Daawit faarsaa isaa 88 yookaan 89 lakkoofsa 3 gubbaa irratti akkasittiin jedhe. An warrootan jaalladhe warrootan filadhe wajjin waadaan galee jira.
وادان قالي كنمو قربتشكو كنتي أبرامي لاتيف كاكاتي في انجرال وادان سوادا دربي متوانتي لاتيف هاتو وتياماني سين ساب جتشان واتي كوشنيف كاكاسي وادا واديو أبوتي كنيا بغلاتوري إيغا هر ولتك أبمون كنيا وادا إنيو دافنا إسا جرو جنين لالا إندك دبدني irtu waadaan guyyaa irraa anaaf isiniin walitti qabee jiru kun garuu waadaa addaati. Amen.